Shama harka fuune alaamanaan namasaa maatiiwaatiin kabajamtoota hordoftoota keenya miidiyaa sagalee obbo irraa oduu sa'aatanaaf qabanne isin biraan keenya miseensi YouTube chaanalii keenyaa intiin subscribe gochuun gara keenyatti makamaa like fi subscribe gochuun ammoo turtiin keessan dhufaan haa ta'u gara gabaasa qopheeffanneetti isin dabarsinaa nu waliin turaan afeerraa keenya. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo Oboon zoonii jiddu galeessaa waraana PP irratti tarkaanfii fudhachuu itti fufee jira. Irree fi gaachanni uummata Oromoo Oboon godina Shawaa Lixaa aanaa Ambootti buttaan jaagamaa badhaanee mooraa loltoota mootummaa kan ganda Galaa Waddeessaa fi ganda Qulittiitti argamu irratti haleellaa cimaa gaggeesseen humnoota diinaa 32 battalumatti ajjeesuun 45 madoo dandammii hin qabneen adabee jira. Oboon lola ganda Galaa Waddeessaatti loltoota bilchiginaa waliin gaggeesse kanaan qawwee AKM 15 rasaasa kilaashii 800 bireenii 2 rasaasa bireenii 1000 isnaayipara takkaa fi hidhannoo hedduus kan booji'e yommuu ta'u lola ganda Qulittiitti loltoota mootummaa waliin godheen qawwee AKM 20 rasaasa kilaashii 700 bireenii 3 rasaasa bireenii 400 isnaayipara 2 fi hidhannoo hedduu duwida diinaarraa hiikachuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira. Oboon tarkaanfii isaa ittuma fufuun godina Shawaa Kaabaa aanaa Huyyuutti waraana PP irratti tarkaanfii fudhateen humnoota diinaa 5 battalumatti kan ajjeese yommuu ta'u 14 madeessee reeffa duukaa ciciibsee jira. Oboon lola aanaa Huyyuutti humnoota mootummaa waliin gaggeesse kanaan qawwee AKM 3 rasaasa kilaashii 230 bireenii takkaa fi hidhannoo hedduu booji'ee jira. Irree fi gaachanni uummata Oromoo Oboon godina Shawaa Kaabaa aanaa Dagamitti loltoota bilchiginaa waliin haleellaa cimaa gaggeessaa jiraachuu ajajaa waraana bilisummaa Oromoo aanaa Dagam himee jira. Oboon haleellaa waraana bilchiginaa irratti fudhatu itti fufuun hagayya 20 akka bara 2022 gootichi Oboo Koonyaa Salaalee Cibiraan Jeneraal Taaddasaa Birruu ona warra Jaarsoo magaalaa Tulluu Milkii keessatti humnoota ergamtuu Impaayera Nafxanyaa waraana bilchiginaa irratti tarkaanfii ilaalee isaa fudhateen humna diinaa 14 ajjeesee 18 madeessee jira. Oboon lola ona warra Jaarsoo magaalaa Tulluu Milkiitti loltoota mootummaa waliin gaggeesse kanaan kilaashii Turkii 6 hidhannoo waliin qawwee AKM 12 hidhannoo waliin bireenii 2 fi bombii 8 raadiyoo kool 1 fi khazanaa rasaasaa 3 diina isaa irraa booji'uun dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira. Oboon godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Daarimutti humnoota mootummaa irratti tarkaanfii ilaalee isaa fudhateen injifannoo cululuqaa galmeessee jira. Irree fi gaachanni uummata Oromoo Oboon gootichi onnee sibiilaa lola aanaa Daarimutti waraana bilchiginaa waliin godhe kanaan humnoota diinaa du'aa fi madoon kan adabe yommuu ta'u qabeenya waraanaa garaagaraas diina isaa irraa booji'uun dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira. Torbaan tokkoon dura sachuma aanaa Daarimuu magaalaa Aranii jedhamtutti Oboon tarkaanfii wal fakkaataa humnoota mootummaa irratti fudhachuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Ashama harka fuune ribuun akkam jirtan alaamanaan namasaa maatiiwaatiin kabajamtoota hordoftoota keenya miidiyaa sagalee obbo irraa gabaasa qopheeffannee isin biraan keenya miseensi YouTube chaanalii keenyaa intarneet subscribe gochuun gara keenyatti makama like fi subscribe gochuun ammoo turtiin keessan nu faana haa ta'u. Balaan hongee naannolee Oromiyaa fi Somaalee mul'ate hanga bal'inaa fi hammeenya isaatti mootummaadhaan xiyyeeffannaa akka hin argatin Koomishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaa hime. Naannolee lamaanittuu bakka amma hongeen rukutte armaan duras irra deddeebiin bakka hongeef saaxilamaa turan jedhe koomishinichi. Ta'us rakkoo kanaaf qophii gahaan akka hin godhaminii fi gargaarsi godhamaa tures yeroo rakkoon hammaatee balaa qaqqabsiisuu eegaletti kan eegalame jedhe koomishinichi. Koomishinichi godina Booranaatti aanaalee hongeedhaan akka jabaa miidhaman 5 fi kan naannoo Somaalee aanaalee 3 daawwatee jira. Koomishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa kutaalee biyyattii hongeen daran itti hammaate keessa Oromiyaa godina Booranaa aanaalee akka Yaa Bal'oo, Taltallee, Dubluk, Dirree fi Mooyyaalee keessatti gandoota 10 akka kan daawwate yommuu ta'u naannoo Somaaleetti ammoo godinaalee akka Shaballee, Jararii fi Faanaatti aanaalee 3 gandoota 6 keessa deemee superviizinii gaggeessuu hime. Gabaasa dhuma adoolessa dabre qopheesse kanaanis bakkeewwan kanneen itti hongeedhaan miidhama jajjabaan dhaqqabuu hime. Naannolee hordoffii itti goone kanneen itti hongeen asiin durallee irra deddeebiin mudatee balaa dhaqqabsiisaa ture kan jedhu koomishinichi miidhaan immoo waqtiiwwan oomishaa 2 hanga 4 walitti aansee roobni hin ture jedha.
Sababa kanaaf horsiisee bultoonni naannawa kanaa akka kanaan duraa bakka hongeen jirurraa bakka jiidhinsi jirutti godaanuufillee carraa akka hin argatin himan. Balaa kana hordofee mootummaa fi dhaabbileen garaagaraa odeeffannoo kennuu dursanii akeekkachiisuu fi qophii ittisa balaa gochuu erga balaan dhaqqabees dafanii baraaruu irratti hin hojjenne jedheera. Gama kanaan xiyyeeffannaan kan nama gad-aanaa ta'uu ragaaleen argame ni mul'isa kan jedhu komishinichi. Fakkeenyaaf piroojeektiin neetwoorkii bishaan Booranaa jedhamu rakkoo kana hir'isuuf waggaa 10 dura akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2003 karoorfamee hanga har'aa xumuramee tajaajilaaf ooluu hin dandeenye jedhe. Qophii fi deebiin rakkoo kanaaf kenname erga rakkoon kun balaa dhaqqabsiisee ta'uu mirkaneessineerra jedhe komishinichi. Gahee fi gaafatamummaa ofii bahachuu irratti hanqinni guddaan komishinii ittisa balaa biyyattii biratti mul'achuu illee kaasa. Qabiinsi ragaalee miidhamtootaa qindaa'aa kan hin taanee fi amala rakkoo kanaa sirriitti adda kan baase akka hin turreera. Naannolee kanneen itti maddeen bishaanii goguudhaan bishaan konkolaataan raabsamaa jiru. Sababa hanqina bu'uuraalee misoomaa gatiin boba'aa fi bishaanii qaala'uu hawaasa miidhame bishaan waliin gahuun qormaata guddaa ta'e jira. Qabeenyi beeladaa hedduun hongee kanaan dhumuu kan himu gabaasichi. Hordoffii komishinichaa kun warri hafanis nyaata dhabanii oomisha kennuu fi gabaatti bahanii gatii baasuu kan hin dandeenye waan ta'aniif beeladni madda nyaataa fi dinagdee isaa kan ta'e horsiisee bulaan dinagdeen miidhameera jira. Sababa hanqina nyaataa fi bishaanii namoota qaamni isaanii huqqatee garaa fi miilli isaanii dhidhii ta'e kanaanis dhukkubsatanii kanneen ciisan argina jedha komishinichi. Amma kan nu yaaddeessu bakka irraa midhaanii fi bishaan arganu tokkollee waan hin qabneef lafeen keenya akkuma loonii san lafarratti bittinnaa'ee akka hin hafne horsiisee bultoonni komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa dubbise akkana jedhan. Dhaabbilee fayyaatti sababa fageenyaa fi hanqina maallaqaa jirurraa kan ka'e carraan deemanii wal'aansa argachuu dhiphaadha kan jedhan. Manguddoonni fi daa'imman sababa kanaan balaa irratti kufuun isaanii ifa jedha. Warri buqqa'anii kaambii qulqulsiifaman illee dhibee weerara fakkaatuuf saaxilamuu ibsa. Barattoonni sababa kanaan manneen barnootaa irraa harca'uu galmeefis fedhiin dhabamuu akka rakkinoota ijoo kan birootti gabaafameera. Bu'uura tumaalee mirgoota namummaa addunyaa fi tumaalee biyyattiitiin hawaasni hongeef saaxilame mirgoota namummaa baay'ee dhabuu kan kaasu komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa furmaata kana jedhus tarreessee jira. Mootummaan balaa kana beeksisuun dhaabbilee idilee addunyaa kan biyya keessaa fi biyya alaa tumsaaf haala mijeessuu qaba. Rakkoo kanaaf deebiin hatattamaa odeeffannoo qindaawaa irratti bu'uureffamee fi karaa gaafatamummaa qabuun kennamuu akka qabu, warri sababa kanaan buqqa'an bakka jiranitti gargaarsa akka argatan, bakka gargaarsi isaaniif kennamu akka beekan, warri odeeffannoo dhabanii buqqa'aniifis gargaarsi hatattamaa bakka qaqqabanitti akka qaqqabuuf qophii gochuu, mootummaan federaalaa fi mootummoonni naannolee rakkoo manneen barnootaa bakka hongeef addatti murtoo hatattamaa dabarsuu qabu. Dhaabbileen fayyaas xiyyeeffannoo barbaadu. Arjumtoonnii fi mootummaan balaa kana salphisuu irratti walta'anii deemuu qabu jedha. Bakkeewwan hongeen irra deddeebiin namaa sa'aa miidhaa jiru kanneenitti immoo furmaatni fullaa'aan akka karoorfamu waamicha godha komishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa gabaasa isaa kanaan.